Makanan ya, kampung sana itu, jadi nasi anak kadar, karena dua kesan kore, kesan bulan sama di. Maka aku yang saya tadi sebenarnya bukan bisa aku cerita ke dia. Pagi kan tidak bisa bayar garida, ane dah wantu rena di dia bisa bayar tak kasih. Bayar kalau saya nak, tapi bayar dah betul lah. Hari dari dalam sekolah. Ini itu mau orangnya bayar kan. Orang tu ni, angkat tu ni teragak jadi dulu ramu tadi. Nurala tu tadi, teragak kurang kanan. Jadi bayar dari kisah. Ini tu boleh, usaha dia tadi kita ini kisah kisah. Kalau ini bukan angkat berat, lokan anak pada tu jalan kita kan apa? Telegram sebenarnya tajamnya orang surah ini berbeza dia. Kenapa kata saya kesulitan sampai saat ini tu kawan bayar wan dari telepon dia orang yang terkait dengan bayar kawan saya tadi bayar betul. Bayar akadan jadi makin rasa mungkin akadan yang tidak boleh kisah bayar nanti walina asal makin itu kisah kisah misalnya bayar betul lah. Bayar nama safis Eropenya Eropa nanti mungkin Eropa bayar kawan saya tadi bayar betul ya. Bayar wanan tu nanti terkait dengan nanti sih bayar kawan saya saat dia ada. Thank you. Kalau sama jecha makaku macam awak aja nama karena magala lepas itu. Dimana itu lima kaca kita awak cipta juga itu ada ada jadi cipta itu sama tadi itu. Kadang dia aku mungkin baru bercuti ada semangat dari semangat ini kata saya dari sisi bayar itu dia ada hamman yang ulit tanah karena lain itu. When for you kalau jadi ya dua menit ada di ada gari itu ada waktu kawin untuk apa sudah karena misalnya ada di mana tolera si misalnya itu sisa itu akan ada sana itu simatan simanan sana ada gari itu baru simatan itu baik itu tolera oleh gari jadi di daerah terdekat kan gaya si Indonesia dari desa seperti produk lain kita dijual, produk lain sekarang kita dijual, produk lain kami yang mereka itu nama di produk itu dulu berakari juga berkali secara nama di beri anak-anak dari kadar darah darah dulu berakari terkena tidak bisa kami kalau Eropa tidak ada, melagai itu bagi tidak ada bukan itu, ibu jauh ibu jadi dari sini, nama dia sampai dari sini dapat mulai membaca, kerja sudah tidak ada apa, ibu dah ada bagi itu makan, itu dari sana jadi atau kompat lana, rada buta juga man, buta tadi yang kerman, waltanji ada betul wamai dengi kene bukan begini. Ibarat mandiri, raga kasih buta tadi kan. Ibarat apa baru kan raga kasih buta tadi kan. Jadi bukan tu kahde, sudah bersih. Karena misalnya tu dame, hari bagian ini sah, raga sah buta tadi. Darbe rubah ke, mandori, rubah nanti wajib ufi, mandori kuda beja. Jemput kuda bus, aku sila agarkan. Untuk agak untuk tadi buat isu ini juga jual kona, laga nak kata itu telegram ini kerja kamu itu, tapi sudah kata mana, boleh terus boleh tidak boleh tidak ada dia. Lagu aku dia namun di kota faida baru sana ada be, kesetur bedi itu berkata, wala dada wajib uji, klaim wujud ada, ini klaim wujud ada. Nama sana bu, agar awak dia be, agar seorang kesini. Awak sih dia kan macam, ibu berdosa wajib berkamati, cara berdosa Yesus, cara berdosa wajib filat cuma jalan, berai beristir bu, orang tu orang dimalu, ramat di kabar baca sesuatu ramat di itu, itu kerana perkataan, ujian necak, kerana
guddaa namoota guddoo suura shanii ta'an dheeraa kanarratti hojjeta. Tokko carraa baddoota hojjetan mootummaa naannichaaf kennamu yuunivarsiitiiwwan adda addaa irraa carraa guutuu kennamu badeedotii naannoo sadarkaa guddaa magaalaa aanaa jiran carraa kanatti akka fayyadaman carraa sana gara dabarsina. Badeedotii immoo hojjettoota isaanii warra ulaagaa filatanii calalanii achi keessa gara biyya eeggatanii nuti immoo osoo mirkaneessinee yuunivarsiitii dabarsinee qormaata akka qoramu qabnee warri qormaata darban barumsa isaanii advaansii akka baratan taasifna jechaadha. Leenjii waan garaagaraa namoota raawwatanii isa qabeenya wajjin qabatanii jiran leenjii waan garaagaraa ni kennina. Namaddii hubannootaa ni mirkaneessina. Akka nama fakkaatan irratti onlaayinii fi oflaayinii tajaajila kennaa jirra jechaadha. Komiinii biiroo kanarratti kaa'atu jira. Gadis tajaajila qabatee nama deddeebisuu fi kan kanaaf kana fakkaatu jira jedhee tajaajilaman kunii kaasa tureera. Rakkoo kana kunii kana immoo maqsuudhaaf hoggansi keenya irratti kaa'ee jiru irratti hundaa'uudhaan riifoormii gaggeeffamee jechuudha. Tajaajila keenya akkamitti saffisnee abbaan dhimmaa gammachiisna jedhu yookaan immoo akkamitti komii tajaajilamaa kana hiiknee tajaajila saffina qabu qulqullina qabu keenya jedhu yeroo hordofuun kallattii kaa'uudhaan riifoormii gaggeeffamee jechuudha. Kanaafuu istaandardii kana tajaajilaa daayireektaroonni ittiin tajaajilamuu qaban hojjetan ittiin hojjechuu qabu istaandardii baafannee istaandardii hojjechaa jirra jechuudha. Namoonni nama irraa ka'e tokko daqiiqaa meeqa keessatti xumurama jettee piraaktikaalii horannee adda baasnee daqiiqaa 40 jennee kaawwattee jirra. Sanarraa ka'uudhaan abbaan dhimmaa sun ragaa guutuu qabatee yoo dhiyaate daqiiqaa 40 gaditti hojjennee daqiiqaa 40 olitti istaandardii kaawwame sana olitti hojjennee xumurra jechuudha. Kanaaf qonni tajaajilamaa hir'isuudhaan tajaajilamaa keenya gammadee akka deemu yookaan yeroo kana sadarkaa gaarii ta'e yookaan immoo sadarkaa olaanaatti tajaajila saffina qabu, qulqullina qabu, iftoomina qabu kennuu danda'uusaa mirkaneessine jechuudha. Guyyaatti tajaajilamaa 15 haga 20 abireetti yoo xiqqaate isaa walee 15 haga 20 ta'u lafa jechuudha. Kanaafuu daataa guyyaa guyyaa gaggeessinee qabata jechuudha. Namni tokko sa'aatii meeqatti dhufee galmeessina. Sa'aatii meeqatti xumuramee eeggalama. Istaandardii sanaan raawwatamee achuma gidduutti sa'aatiin sun walirraa hir'isuudhaan sa'aatii sanaan xumuruu keenya piraaktikaalii agarsiisa. Piraaktikaalii galmee yaada jira. Galmee yaadaa irratti yeroo baay'ee galmee yaadaatti ilaalamuu dhiyeessu. Galmee yaada sana irratti waan lafa qabamee jiru tajaajilli keessan baay'ee gammachiisaadha. Haaluma kanaan daqiiqaa sa'aatii kanatti dhufnee sa'aatii kanatti xumurannee jechuudha. Haaluma kanaan tajaajila keessan cimsaa itti dhufa baay'ee gaariidha itti gammadnee jirra jedhu baay'ee.